Barreeffama afaan Oromoo harkatti qabannaa sinni isaan baay'ee qubeedha afaan Oromoo. Dhugaadhaa laata obbo Baqqalaa Garbaa waliin turtanii kitaaba kana yoom eebbisiisuu fi eessattis qubee qubaan jechuun maaliif qubee qubaan jettee kitaaba kanaan biyya nagaan dhuunftan jedhama. Aadaa fi wanta kanarratti of eeggannoodhaan hojjechuu qabu. Ashamaa akkam jirtu jaalattoota fi hordoftoota Bulloo Entertainment. Bulloo Entertainment arma dura hayyoota gaafiif deebii gochuudhaan ergaa barsiisoo fi babbareedootaan isin biraan gaa turuun keenya ni yaadatama. Egaa har'as keessummaa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Ani mootii badhaasoti. Dhugaadhaa laata obbo Baqqalaa Garbaa waliin turtanii? Sirriidha. Isaan jidduus deddeebi'uu baatuu qaalitti achis ta'ee isaan keezii isaan ijji isaan itti ilaalaman adda addaa achuma ta'e ilaalle hidhamaan nama baatu keessa mooraa hedduutu jira. Garaagara adda qoqqoodanii argitee kan namni muraasni keessa jiraatu jira, uummanni bal'aan keessa jiraatu jira. Akkasumatti mooraa hedduu jira. Mooraa tokko kan jedhamu jira, mooraa lama, mooraa sadi kan jedhamu jira, naannoo kutaa kibbaa kan jedhamu jira. Achi keessatti immoo ispeeshaal warra mooraa addaan jira jechuudha. Isaan kanaan kubbaa ol qabna garuu isaan kanarra warri namni baay'ee itti dhiyaatna jajjabeessaa turan Bool'asaa Daadhinaa Guutuu, barsiisaa kiyya, manaajera kiyya, waamara kiyya jechuun tarkaanfii miila kiyyaa kan hordofu mucaan nana akka mucaa kashoota mooraa kanaan ta'in saafaana kubbadhiitiin barnoota baradhu qayyabadhu kitaaba dubbisi. Yaa ani ijoolleedha yeroo sanitti mucaa xiqqoodha waan ta'eef kan naan jedhee na gorsaa ture, na jajjabeessaa ture. Siree isaarraa bu'ee kan lafa ciisee siree isaarraa na raffisaa ture. Baay'ee Nimoonaa Xilahuu galanni isaa dachaa bilisummaa haa ta'u jedha. Isa kana qofa osoo hin taane kanneen akka Kennisaa Baalchaa, kan akka Leencoo Lataa yeroo isin jennu Leencoo Lataa jaarsa osoo hin taane Leencoo Lataa gurbaa jedhamu jira. Kan akka Yoomiyyuu kan akka Waaqanii Roobaa. Ijoollee hedduudha. Waamee fixu maqaa isaanii baasee. Waaqanii Roobaa waliin turtanii. Waamee fixuu hin danda'u. Baay'eedha isaan. Qeerroo fi qarreen Oromoo kun isaan kun jajjabina guddaa, hordoffii guddaa jechuun akeeka fi kaayyoo kiyya ni beeku waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kitaabni akkanatti iddoo dhibbinaatti, iddoo rakkinaatti barreeffame kun ana kitaaba kana sammuu kanatti dhibbadhee barreessuu osoo hin taane kitaaba kana achi keessaa baasutu na rakkisee baasee. Akkamitti kitaaba barreessitee mana laatee baatu uffata kee fi waan tokko irratti hin beektu. Peepparii kana si harkatti arginaan simbaasa sirraa fudhanii jiru yookiin hin gubu. Yommuu waan hin taane ta'e jechuun immoo murtii kee fidhatte isa sidhiisanii gara murtii biraatti dabarsu. Itti murteessu tursiisu jechuudha. Fedhii isaaniitiin. Maaliif? Abbaan reetii akka barbaade si godha poolisiidhaan mana sirreessatee aangoo harkaa qabaa. Waan murtii barbaade sirratti fudhachuu hin danda'a isaati sanitti jechuudha. Kanaaf obboleessa keenya Nimoonaa Xilahuun irree mata jabeenya isaaniitiin maaloo mana yaalaa qaqqabsiisaa maaloo riiverii barreessaa fi osoo jennu fedhii isaaniitiin noorkaa boqote jechuudha. Kanaaf kitaaba kana barreessee tooftaan taane bifan taane aarsaa meeqanan baafadhe seete mooraa san keessa. Maaliif peepparii kitaaba mana ga'u luukii mana baay'atu yeroon gulaalamin kaalaal kitaabni kun amma wayii gaggaa jechuudha. Barruulee irratti qubaanan barreessaa achi keessatti piisiin eeyyamu akkamitti kan baase guyyaatti luukii 5-6 asii boodii kanan jira miti asii fuudhee asitti ofitti mareen guyyaadhaan luukii 5-6 baadheen ofitti mareen fuudhee mana barnoonni nu barannutu jira. Barsiisaa Umar Kaawwan jedhamu tokko fa'aa baay'een galateeffadha. Achirratti barsiisaa Kadir fa'aa kan jedhamu dhalataadhuma warra jelleeti. Isaan kanatti sakattaa irratti daftara ilaallamta daftara irratti barattu si dabarsu isa garuu gaskattan akkanumatti harka kee kanarra sakatta'u ana jalatti maradheen dhaqee waan kilaasii seene boodan hiikee baasee dhaqee barsiisootti kennaa barsiisonni immoo attaa jalatti walitti qabsiisanii guyyaadhaan wiixataa hanga jimaataa naa fuudhanii bahu tooftaa mala san fayyadameen kitaaba 3 gara kitaaba 2 achi
achi keessaa barreessee akkasitti baasee namoonni wajjin barreessaa turre hin jiru maqaa isaanii kaasuun barbaadu garuu kan harkaa fudhatamee gubatamee hin jira kan immoo achuma tursiisan ni jiru. Kanaaf ani tooftaa kanatti fayyadameen itti mee kitaaba kana akkasitti kanan mala kanaan fayyadamee barreessee achi mana sirreessaa Zuwaay jedhuuni afaan Amaariffaatiin mana sirreessaa baatu lafa akkasitti ta'u san keessa jiraatanii lubbuun jiraatanii nyaatanii jiraachuu ni ulfaata. Waan hanganaa kana barreessanii bahuu dhiisitoo. Kanaaf ani mala sanitti fayyadamee tanan kitaaba kana akkasitti achi baafadhee gaafan bahuu fudhadhee eegan achi bahees gara hojiitti deebi'ee kitaaba kana edit godhee kitaaba mana dhibboo san keessatti barreesse saba biraan gahuudhaaf carraaqaadha. Waan hedduu namatti toludha. Egaa nama jabaatu bakka sii bahaa jechuudha. Waan akkasii kana raawwatee ta'u. Baga milkooftee baga silaa oduu gaafas kitaaba kana akkaataa itti barreessite kana hubatanii si harkaa fuudhan ta'eeti. Kitaabni kun har'aan gahu ture. Hamilee barreessuu keetillee si harkatti cabsoo ture. Waaqatu si gargaaree baga milkooftee sin jedha. Egaa kitaaba kana barreessitee amma xumurtee eebbaaf qaqqabsiiftee jirtaa jedhu. Kitaaba kana yoom eebbisiisuu fi eessattis mee hordoftootaa fi jaallattoota Bulloo Intarteementiitti himadhu. Isaan immoo gaafa eebba keetii dhufanii akka irratti siif hirmaatan asumaanis waamicha uummata bal'aa kanaaf taasisee sin jedha. Yoom eebbisiifta? Tole egaa kitaabni kun guyyaan dhaloota isaa ga'ee yeroon jedhu kitaaba qubee qubaan bu'uura barnoota afaan Oromoo jedhu kan ebela 9 ji'a 8 faa keessa asuma bulchiinsa magaalaa Sabbataa ganda Duwwaa 4 hoteela Loojii Dibaabee itti eebbisiifnaa. Eebba kitaaba kanarratti hayyoota, artistoota, abbootii gadaa fi namoota bebbeekamoo akkasuma baandii guutuu wajjiniin qabannee isineennaa jaalattoonni hartii akkasuma afaan Oromoo taatan martinuu gaafa dilbataa sa'aatii 6 wadhakkaa irraa kaasee as hoteela Loojii Dibaabeetti wal agarraa inafinaa walirraa nooluu kan keenyuma. Kanaaf waleennaa guyyaa gaarii. Hayyee jaallattoota aartii fi artistoota afaan Oromoo taatan marti keessan eebba kitaaba artist Jiidhaa Leellisaa akka irraan hafne abdii qabna. Kitaabni kun iddoon inni itti eebbifamu akkuma inni dubbachaa ture bulchiinsa magaalaa Sabbataa ganda Duwwaa 4 as hoteela Loojii Dibaabeetti affeeramtanii jirtu. Koottaa kitaaba qubee qubaan jedhu hundi keessan irratti hirmaattanii fudhattanii akka mana keessanitti hin galtanii dubbisaa taatan isin affeerree jirra. Nuunaa gahuu isinin isaa gahuu koottaa. Egaan Jiidhaa barreessitoonni ni barreessu garuu dubbisaan hin dubbisu jedhu. Barreessitoonni baay'een komii kaasu. Dhaloonni ammaa kitaaba namni tokko kan dhalli ammaa kun itti dadhabee barreessu kana akka dubbisaan akka dubbisuufi mee dhaamsa maal qabdaa? Mee hordoftoota Bulloo Intarteementiin gahime. Okay, galatoomii. Barreessitoonni tokko tokko kitaaba ni barreessinaa namni dubbisu hin jiru jedhu. Namni kitaabni kee kan dubbifamu akka atitti barreessitetti si dubbifamu. Kana yeroo sin jedhu kitaaba ati barreessite qabiyyeessaa maali? Kitaaba akkamitti barreessite? Kitaabni ati barreessite hoo kitaaba maaliiti? Kan jedhu kitaaba yeroo isaa eeggate moo kitaaba yeroo isaa hin eegganne kan jedhu dhuguma lammata immoo isa akka barreessaa tokkotti komiina ni qabu. Namni kamiyyuu kitaaba dubbisuu keessayyuu dargaggoonni Oromoo aadaa godhachuu qabaata. Uummanni keenya uummata darara hedduu keessa ture. Carraa kitaaba barreessuu miti carraa kitaaba barreeffame dubbisuu hin arganne ture.
Kanaaf immoo sa'a Oromoon kitaaba isaa barreessee naa dubbisaa jiru kanatti inni kun yaraas gaariis haa ta'u kitaaba tokko binnee barreessaa sanis jajjabeessinee dubbinee sirraa beekumsa tokko irraa horachuu hin dandeenya. Kitaaba akkamitti nama biraan geenya kan jennu kunis innis waldaan barreessitoota Oromoo kitaaba barreessitoonni Oromoo barreessan irratti hojjechuu qaba jedhee yaada. Isas gamuma kanaan waldaan barreessitoota Oromoo bukkee dhaabbatee kitaaba gosaan akkamitti barreessitoota bira akka qaqqabu irratti hojjechuu qabna. Hanga hunaa garuu kitaaba laabireerii yookiin mana kitaabaa Oromoon qabu Finfinnee keessatti hin agarre. Isa immoo gara fuulduraa Rabbiin yoo jedhe irratti hojjenna jedhee yaada. Kanaaf akkasii kitaabni keenya qubee qubaan jedhu kun waa hunda fidee dhufa jedhee abdii qaba. Egaa gaariidha. Barreessaan hin barreessaa garuu dubbisaa hin qabnu jedhanii barreessitoonni siin dabalatee komachaa turanii dhugaadha. Garuu kitaabni tokko akkamitti akka barraa'e kitaabni kitaaba ta'eef miti. Kitaabni barraa'u waan dhugaa irratti hundaa'ee asoosamas haa ta'u walaloos waan dhugaa irratti ta'ee barraa'u qabaadha. Jechi kan kee dhabni isaa dhugaadha. Yoo san dubbistoonni illee kitaaba jaallatu jechuudha. Ta'us garuu arma dura kitaabni afaan Oromootiin barraa'ee uummata bira ga'u hin turre afaan biraatiin kan inni barraa'u akkamitti isaa barraa'u dheebochaa turre jechuudha. Egaan dhaggeeffatoonni keenya dadhabbii hayyoota keenya kalee imaanaa isaan dugdatti nu baachisan nuti immoo fuunee dhaloota boruutiif qaqqabsiisuu qabna. Dubbisaa yaa taanu dubbisaadha. Imaanaa gootota kalee imaanaa Shee Bakar Saabaloo Ayilee Fidaa Abuu Bakar Muusaa fa'a isaan dhaloonni kun irraa fuudhanii asiin gaanii jiru. Nuti immoo walirraa fuunee dhaloota boruu qaqqabsiisuu qabna jedha artist Jiidhaa Leellisaa. Hin dagatinaa yoo xiqqaate guyyaatti luukii tokko dubbisaa kitaaba tokko hoggaatti dubbisaa fixa. Dubbisaa ta'uun aadaa keenya yaa ta'u nama kitaaba dubbisetu seenaa ofii beeka jedha artist Jiidhaa Leellisaa. Egaa artist Jiidhaa Leellisaa mee gara duubaattan si deebisa. Kitaabni kee qubee qubaan jedha. Qubee qubaan jechuun maalinni maaliif qubee qubaan jette kitaaba kanaan? Galatoomi gaafiin sirraa eegaa ture keessaa kun gaafii isa mata dureedha. Kitaabni kiyya kun kitaabni qubee qubaan jedhu kun mata duree hiika mataa isaa danda'e qabudha baay'ee. Kana yeroo isin jedhu qubee qubaan jechuun hiika isaa kana artistoota namoota ciccimoo faana waliigalleeti kan baafne. Fakkeenyaaf wallisaa Adam Maammad asirratti na gargaaree jira guddaa galatoom jedhaani. Qubee qubaan jechuun qubeen qubaan katabama. Qubeen qubaan katabama. Namni qubeen beekne doofadha, wallaala, waama negatiiva duuba jechuudha. Namni quba hin qabnes waa dalagatee nyaachuu hin danda'u. Waan dhalli namaa raawwatu kana raawwatu keessa darbee qurcii jedhama. Qaamaduu jedhama. Qubni hiika guddaa qaba. Qubeenis hiika guddaa qaba. Qubee qubaan barreessa. Qubee qubaan ilaala mata dureessa akka lamatti dubbifama. Qubee qubaa. Qubee qubaa jechuun qubeellaa jechuudha. Qubee qubaa jechuun immoo qubee qubaan katabu jechuudha. Namni irra si deebi'a. Namni qubeen beeku wallaaladha. Doofadha. Walumaa galatti hin beeku jechuudha namni. Namni waan qabnes akka garaa isaatti dalagatee galu waan raawwatu keessa darbee qurcii qaama qurcii jedhama jechuudha. Kanaaf kabarii kitaaba qiyyaasa irratti argitee yoo ta'e qubee jedhee jidduutti qubee lama oliiti godheet qubaan jedhamu taane qubee qubaan jedhamu qubee qubaan jedhamu kitaabni jechuudha. Achirratti bichaalee namni fudhate hayyoota Oromoo qubee afaan Oromoo bocuu irraa
kaasee sirreessanii ittiin barreessanii saba bal'aa har'a jiru kanaan gahan barsa bocanii bakka itti maxxansan dhabanii yeroo maxxansan akka yakkamaatti ilaalamanii fakkeenyaaf abbaa qubee afaan oromoo hangafichi ishee bakka isa baloo kan akkasumas Hayilee Fidaa abbaa gammachiis yookiin egaa Osomoos Nasib kan akka Asteen isaan kun warroota ga'ee qubee afaan oromoo har'a ga'e kanaaf ga'ee guddaa qaban. Garuu afaan oromoo har'a hayyoonni sun bara sana keessa baatanii asii gahan hoggaa caccabee naatti si gaddisiisa. Kallattii kamirra irratti afaan oromoo qubee nan qubeessite fakkeenya si fudhadha yeroo haarara fakkaata. Hiriyyaan keenya bara kunii bara nagaa jedheet bara milkii jechuun barbaadee maal jedhate bara milkii si nyaata. Bara milkii inni sila bara milkii jechuun barbaadee. Bara kan kana baay'ee magaalota hedduu keessa yeroo deemte amma yeroo barreessan mana sireeffachuutti mana sareeffaa jedhu aanaa dhufuchuutti baga nagaan dhuuftaffaa jedhu baga nagaan dhuuftan jedhu wantoota akkanaa kana jira laata qubeen keenya amma hunda sakaallameera baay'ee aadaa fi turizimii wanta kanarratti of eeggannoodhaan hojjechuu qabu. Namoota waan akkana caccabsan dhaabbatoolee guddaa kanafaa adabuu qaba baay'ee. Inni adabsiisa bar afaan saba mana kanaa ga'u yeroo akkanatti caccabu baay'ee si gaddisiisa. Kanaafuu afaan keenya cibsineetti deemuu qabna. Afaan keenya afaan Afrikaa gochuu qabna. Argitee afaan keenya kan hin barre abaruu Oromoon kamiyyuu afaan isaa barreessuu dubbisuu danda'uudha qaba. Kanaaf afaan Oromoo sa'a itti afaan Afrikootaa ta'u gaheera dhufeera ni ta'a. Shakkii hin qabu. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya gara goolabuutitti dhufnee jirra. YouTube keenya share, subscribe, like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Artistii jiidhaa dhaamsa qabdaa laata dhaloota kanaaf waan dhaamtu waamicha bakkeetii kanarrattis gadi fageenyaan akka waamicha taasiftuuf dhumarratti carraan siif kenna. Mee dhaamsa dabarfadha. Ayyee guddaa galatoomii mootii Banaasoo guddaa galatoomii dhaamsi dhaloota kanaaf qabu dhaloonni kun jalqaba irratti of ta'uu qaba. Of ta'uu yeroo isin jedhu hiika baay'ee qaba. Of ta'uun of jalatti waan hedduu qaba. Of ta'uun siyaasaan ta'uu danda'a, aadaadhaan ta'uu danda'a, duudhaadhaan ta'uu danda'a, amantaadhaan ta'uu danda'a, dinagdeedhaan ta'uu danda'a. Walumaa galatti sabni keenya dargaggeessi keenya of ta'uu qaba. Of jaalachuu of jaalachuu yoo isin jedhu dhuunfaa jaalachuu osoo hin taane waa saba isaa jaalachuu qaba. Walumaa galatti. Dhiigan Oromoo ta'uu osoo hin taane yaadanillee Oromoo ta'uu qaba. Waa saba isaa jaalachuu qaba. Kan kanarraa naafu waa saba isaa jibbuu qaba ofirraa sabni tokko. Keessayyuu dargaggoonni dhaloonni qubee ammaa. Kanaaf dhaloonni keenya ofaa taanu, walaa taanu, tokko haa taanu. Waa'ee akkan jalqaba dubbadde Oromoo jidduu kanaaf kana ta'uu qaba. Dhaloonni keenya dhaloota dubbisaa, dhaloota hubataa, dhaloota bilchaataa ta'uu qaba. Kanaaf eebba kitaaba qubee qubaa dilbata dhufu gaafa guyyaa sagalii teelalojii dibaabetti wal agarraa galatooma olaa bulaa fayyaa ta'a isiniin jedha. Egaan artistii Jiidhaa Leellisaa yeroo qabdurraa waamicha keenya kabajee as istiidiyoo Bulloo Intartiimentiitti argamu keetiif guddaa galatoomii qe'ee nagaatitti galee horii bulii dagaagii sammuun kee cimmisuu ammas waan dhaloota kana gammachiisu akka qabattee dhuftu abdii sirraa qabna. Egaan dhaggeeffattoota keenya
sagantaa keenya. Haga ammaa kan isin waliin ture an Mootii Badhaasoti. Keessummaan keenya artist Jiidhaa Leellisaati. Horaa bulaa deebanaa YouTube keenya share, subscribe, like gochuu hin dagatinaa. Sagantaa biroon hamma walitti deebinutti nagaan nu bulaa, nagaan nu oola. Fayyaa ta'a. Hayyee Jiidhaa Leellisaa. Nagaan gara qeekeetitti nu gali.